biyyaa ol humtuun jiru jedhanii lafee isaanii dhiiga isaanii achitti caccabsan irraa wanti nu barannu waa gurguddaa sadii. Inni tokkoffaan yeroo sanatti garagarummaa afaanii, garagarummaa amantaa, garagarummaa sabaa dhiisaniiti tokkummaadhaan ka'anii injifannoo kana fidan. Kun dhaloota har'aatiif barnoota guddaa ta'uu qaba. Dhimma biyyaa irratti, dhimma waloo irratti, dhimma faayidaa fi dantaa uummataa keenya irratti oromummaadhaa ol sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran tokkummaa isaaniitii ol qorichi hin jiru jechuudha. Kanaaf meeshaan keenya guddaan har'allee yoo ta'e jijjiirama fiduudhaaf, tursuudhaaf meeshaan keenya guddaan tokkummaadha. Tokkummaa irraa barachuutu nurra jiraata. Aarsaa yommuu kaffalan lagaan utuu waliin qoodin, amantaan utuu waliin qoodin, sabaan utuu waliin qoodin biyyaa ol homtuun jiru jedhanii injifannoo galmeessanii jiru. Nuti har'a tokkummaa sana irraa barachuutu nurra jiraata. Kan lammaffaa yeroo sanatti diinni waloo keenya faashistii xaaliyaanii ture. Diina waloo keenya tokkummaan kaanii injifatanii jiru. Isa irraa barannee jirra. Har'a diinni waloo keenya faashistii xaaliyaanii miti. Har'a diinni waloo keenya waa gurguddaa sadii qormaatas ta'e kan nu qoraa jiru. Inni jalqabaa fi inni olaanaan hiyyummaadha. Inni lammaffaan boodattafummaadha. Inni sadaffaan wal qoqqoodinsa. Hiyyummaan qabeenya utuu qabnu, lafa utuu qabnu, waan hunda utuu qabnu akka dhabaatti, utuu dandeenyu akka dadhabaatti lakkaa'amnee jirra. Kana waan ta'eef uummanni keenya birmadummaa midhaan nyaataatiin of dadhabee jira. Har'a birmadummaa midhaan nyaataatiin of danda'uun gootummaa saambee irratti gaggeessine wajjin adda ba'ee ilaalamu. Gootummaan yeroo saambee gaggeessine faashistii xaaliyaaniitti hin injifanne. Har'a immoo birmadummaa keenya wabii nyaataa mirkaneeffanne lafa qabnu, bishaan qabnu, aadaa hojii keenya jijjiirre hiyyummaa keessaa ittiin ba'uutu nurra jiraata. Qormaanni keenya inni lammaffaan boodattafummaadha. Biyya kana keessatti sirni barnootaa rakkoo hammaataa qaba. Kanarraa kan ka'e hanguma barannu, hanguma beeknu saayinsii fi teekinooloojiidhaan hanguma cimaa deemne addunyaa irratti iddoo olaanaa qabaachuu dandeenya. Sabni hin baranne diinagdee fiduu hin danda'u. Sabni hin baranne biyya hoogganuu hin danda'u. Boodattafummaatti adeemu. Qormaata keenya ittiin injifachuu kan nu dandeenyu akkuma injifannoo dirree saambee irratti galmeessinu barnoota irratti, saayinsii fi teekinooloojii irratti, beekumsa irratti, qorannoo fi qo'annoo irrattis akka dirree waraanaa tokko goonee yoo irratti hojjennu boodattafummaa cabsuu dandeenya. Kan sadaffaa wal qoqqoodinsa. Har'a amantaa fi amantaa keessatti, sabaa fi saba keessatti lagaan amantaadhaan wal qoqqoodinsi ajandaa diinni yookiin immoo karaa diinni saaqee irra bu'amee adeemamuudhaaf adeemamu qormaata guddaadha. Nuti tokko sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hundi yoo tokko ta'e ni bareeda. Yoo bittinnaa'e garuu diinaaf salphaatti cabuu danda'a. Diinni keenya nu cabsuudhaaf tooftaa jarri fayyadaman amantiin addaan nu qooduudhaaf, lagaan addaan nu qooduudhaaf, sabaan addaan nu qooduudhaaf hojjetu. Nuti daandii sanarraa baanee tokkummaa keenya, obbolummaa keenya, sabdaneessummaa keenya kunuunfachuutu nurra jiraata. Yoo kana ta'e galmi keenya yeroo gabaabaa gidduutti milkaa'uu danda'a. Kanaaf mul'ata badhaadhinaa qabannee jirru milkeessuudhaaf tokkummaan obbolummaa, tokkummaan sabdaneessi akka inni milkaa'u gochuudhaaf xiiqiidhaan, kutannoodhaan yoo wal taane hojjechuu dandeenya waan ta'eef yeroo ittaanu kana keessatti kana gabbifachaa adeemuun nurra jiraata. Gama biraatiin iddoowwan dirree saambee amma jennu kana dabalatee hawwata turizimii ta'uu bakka danda'anudha waan ta'eef xiyyeeffannoon turizimii kennamee jirus olaanaa waan ta'eef akka sektara turizimiitti iddoowwan hawwata turizimii goonee galii dabalataa, diinagdee dabalataa dargaggoota keenyaaf, uummata naannoo sanaatiif gochuutu nurra jiraata waan ta'eef kana giddu galeessa godhannee marii keenyas bal'isnee akka gaggeessinu abdiin qaba. Xumura irratti mariin paanaalii har'a gaggeessinu kun gam tokkoon naannoo dirree saambee sana irratti gootawwan aarsaa kaffalan maalii yaadannaa kan jedhu dizaayiniin karaa yuunivarsiitii Mattuutiin qophaa'ee fi wantoonni achiin dhiyaatan hin jiru. Isa irratti mari'annee humna keenya sassaabnee waan dandeenyu hojjennee waggaa waggaadhaan yommuu kabajnu wantoota gaggaarii qabannee dhiyaachuutu nurra jiraata. Hojii amma yoonaatti hojjetameen bakka dirree sanaa deemuudhaaf daandii soquun danda'amee jira.
ittaansine immoo riqicha muka ta'ee jiru san gara suspension bridgeetti jijjiirree akka naannoon sun bareedu gochuudhaaf isallee hojii jalqabnee jirra. Ittaansine maal goona kan jedhu yuunivarsiitii Mattuu wajjin taanee kan hojjennu ta'a. Marii paanaalii keenyaan tokko kan laallu kana. Kan lammaffaa mariin paanaalii keenya Oromoon Ilubbaaboor injifannoo kophaasaa galmeessee hin qabu. Wallaasaa wajjin, naannoo Gambeellaa wajjin, naannoo Kibbaa Shakkaa wajjin ta'uudhaan jiruuf jireenyi namoota naannoo kana lafaanis haalli jireenya uummataas wal fakkaata jechuudha. Uummati kun uummata addaan bahuu hin dandeenyedha. Teessuma lafaatiinis, daldalaanis wantoota hedduudhaan sabab sablammoota wal keessa jirrudha. Kana giddu galeessa godhannee uummanni Ilubbaaboor bara 1884 hanga 1974 gidduutti seenaan godina kanaa maal fakkaataa kan jedhu seenaa baay'ee gadi fagoo qorannoodhaan deeggarame obbo Asaffaa Suutumaa qorannoo isaa xumuree kitaabaan qopheessee jira. Kitaaba diimaa agartan kana kitaabi diimaan kun seenaa godina Ilubbaaboor qorannoo gadi fagoon kan keessatti gaggeeffame. Wantoonni as keessa jiru tokko illee jiru jechuudha. Ragaa bu'uuraa jalqabaa fayyadamuudhaan qorannoo kana fakkaatu gaggeeffamee jira. Inni illee irra nu gidduutti argamee jira. Aarsaa kaffalee kana qopheessuu isaatiif innis dhaloota carra qabeessa seenaa kana barreessuudhaaf al tokko kanaa galateeffatanii barbaada. Seenaan kun yeroo gabaabaa gidduutti afaan Amaariffaattis Oromiffaattis jijjiiramee aanaalee godina kanaa akkasumas naannolee ollaa qaqqabuu qaba jedhee amantaan qaba. Innis akka kana godhu nan beeka. Maaltas keessatti barreeffame kan jedhu bifa gabaabaa ta'een innis nu dhiyeessaa isa dhaggeeffannee marii paanaalii keenya guyyaa irraa kan gaggeessinu ta'a. Guyyaa borii qaamaan ganamaan bakka dirree Saambeetti argamnee iddoo sana ilaallee achi ol deebinee istaadiyeemii magaalaa Goreetti sagantaa keenya kan waliin xumurru ta'a. Adeemsi sagantaa keenyaa kana fakkaata. Kana jedhee ittaansee kabajamaa hoogganaa hoogganaa biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa as ba'anii ergaa gabaabaa akka dabarsanii nan affeeraa gara kanatti na simadda. Kabajamoo bulchaa godina keessanii obbo Hundaakalchoo Tafariin bakka isaanitti akka nu deebistan baay'ee gaariidha. Egaa ani waan baay'ee isiniin jedhu kabajamoo bulchaan waan baay'ee jedhaniiru. Jalmisoomaaf nageenya kabajamoo obbo Payaal Piiter hoogganaa ittaanaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Gambeellaa. Kabajamaa obbo Abbabee Maammoo bulchaa bulchiinsa godina Shakkaa. Kabajamoo obbo Moosisaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Ilubbaaboor. Kabajamoo Zarihuun Aandamoo waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Shakkaatti itti gaafatamaa damee siyaasaa. Kabajamoo Dr. Badduu Takkaa bakka bu'aa pirezidaantii yuunivarsiitii Mattuu fi ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa. Kabajamtoota haadholii siinqee abbootii gadaa. Kabajamtoota uummata Ilubbaaboor akkasumas uummata ollaa godinaalee garaagaraa kana dhuftan keessummoota kabajaa baga kabaja guyyaa ayyaana injifannoo Saambee waggaa 83ffaa fi marsaa sadaffaatiin nu ga'e isin ga'e jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan diinota garaagaraatiin yeroo garaagaraatti yaaliin weeraraa garaagaraa irra ga'eetti kan ture. Haa ta'u malee abbootiin keenya fi haadholiin keenya yeroo garaagaraatti tokkummaadhaan kutannoodhaan cichoominaan diinota keenya injifatanii biyya walaba taate biyya amma keessa jiraachaa jirru kana ilaalchisanii jiran. Kanaaf immoo mallattoo kan ta'ee fi mallattoo injifannoo uummata gurraachaa kan ta'e injifannoon Saambee akkuma injifannoo Adaawaa irratti
uummanni Oromoo fi sablammoonni biyya kanaa irratti hirmaachuudhaan injifannoo dhaalchisan. Seenaa keessatti namoonni garaagaraa seenaa uummata keenyaa keessattuu seenaa injifannoo dirree waraanaa Saambee xiyyeeffannootti kennuu dhiisuudhaan xiqqeessanii haa ilaalan malee dirree waraanaa injifannoo Adawaatti argame gadi miti jechuudha. Kanaaf diinonni keenya yeroo lammaffaadhaaf haaloo baachuudhaaf Adawaa irratti injifatamanii turanii injifannoo Adawaa irratti argame giddu galeessa godhachuudhaan haaloo nurratti baachuudhaaf akkasumas haaloo baachuu qofa osoo hin ta'in tuffii uummanni adii uummanni lixaa biyya Xaaliyaan irratti yookiin immoo hooggantoota Xaaliyaan irratti gaggeessaa ture ofirraa mulquudhaaf si'a lammaffaatiif biyya keenya raruuf gara keenya gaafa dhuftu uummanni naannoo kanaa fi uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo sagaleen uummanni Macaa akkasumas immoo sablammoonni naannoo kana jiran tokkummaadhaan cichoominaan dirree waraanaa Saambee irratti diina keenya injifatanii jiranii baga ittiin sigee baga ittiin nugee jechuun barbaada. Jijjiiramaa asitti mootummaan jijjiiramaa paartiin keenya seenaan uummata keenyaa seenaan sablammoota biyya kana keessa jiranii inni dhugaan faayidaa hooggantootaaf osoo hin ta'in inni dhugaan faayidaa siyaasaaf osoo hin ta'in seenaa hawaasni qabu duudhaa hawaasni qabu dhugaadhaan qoratamee akka ba'u gochuu keessatti hojiilee gurguddaan hojjetamaniiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis duudhaalee hawaasa keenya keessa jiru seenaalee hawaasa keenya keessa jiru sonaalee sirna gadaa hawaasa keenya keessa jiru ifatti baasuudhaan sirna keessa galchuudhaan akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu kanneen akka buusaa gonfaa barnoota gadaa barnoota safuu fi kanneen kana fakkaatan mana murtii aadaas akka fakkeenyaatti kaasuu ni danda'ama. Sirna barnootaa keessa galchuudhaan sirna bulchiinsaa keessa galchuudhaan hojiilee gurguddaa hojjetaa tureera jechuudha. Kun akka jirutti ta'ee injifannoo Saambee duudhaaleef seenaa dirree waraanaa Saambee fi injifannoo Saambee mallattoo injifannoo uummata gurraachaaf uummata Oromoof sablammii kan ta'e kana kanneen achi keessa jiran sonaalee duudhaalee fi aadaa achi keessa jiran kana misoomsuun qorachuun adda baasuun uummatatti beeksisuunis murteessaadha jechuudha. Dirree waraanaa kana yookiin immoo bakka injifannoo kana misoomsuun beeksisuu fi tajaajila barbaachisuuf oolchuun dinagdee keenya keessatti jiruuf jireenya keenya keessatti hawaasummaa keenya keessatti gahee isaa akka baatu gochuudhaaf inni jalqabaa qorannoodha. Itti aansuudhaan waan qoratame giddu galeessa gochuudhaan hawaasa keessatti bocuun hawaasatti beeksisuun uummatatti beeksisuun murteessaadha. Isa booddee tooftaalee yookiin immoo tarsiimolee garaagaraa fayyadamuudhaan kan nama bulchaan keenya kaasaa turan humna waloo fayyadamuudhaan humnoota garaagaraa fayyadamuudhaan misoomsuun tajaajila turizimiif akka oolu tajaajila turizimii qofa osoo hin taane ijaarsa biyya keenyaa keessatti tokkummaa hawaasa keenyaa keessatti cichoomina hawaasa keenyaa keessatti jabina hawaasa keenyaa keessatti gahee isaa akka baatu gochuun immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf isa kana gochuu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaas biiroon aadaa turizimiis cimsee kan irratti hojjetu ta'uu isin beeksisaa akka carraa ta'e godina kana dhufeera guyyoota 10 qorannoodhaaf godina kana dhufee iddoo baay'ee isaa beekaa potenshaali godinni kun qabu dhugaa dubbachuudhaaf potenshaala baay'ee guddaadha. Holqoota hedduudha kan jirani bosonni uumamaa keessa jiru. Bosona biqiltooleen garaagaraa kan hawwata turistiif ooluu danda'an kan qoricha garaagaraaf ooluu danda'an fincaawwan hedduu aadaa duudhaa keessattuu immoo jaalalli uummata godina kanaa baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi potenshaali godinni kun qabdu aga barbaadame beekamuu baatus mootummaan akka biiroottis gama viizit Oromiyaatiinis tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan beeksisaa kan jiruu fi ammallee beeksisaa kan jiru ta'uu fi isa booddee adeemsa isaa eeggatee hojiin misoomaa kan itti fufu ta'uu isin beeksisaa mariidharraa marii bu'a qabeessa kan ittiin sonaalee duudhaalee seenaalee Saambee itti barannu barachuu qofti immoo gahaa miti asitti dhageenya bahuu qoftu gahaa miti nuyi dhaloota ammaa kanarraa maal ta'e gamaa maal gochuu qabnaa kan jedhu sana akka hidhannootti akka galaatti fayyadamne teekinooloojiidhaan dinagdeedhaan hawaasummaadhaan barnootaan tokkummaan abbootiin keenya haala qabatamaa yeroo san keessatti meeshaa gahaa ta'uu qabaatiin
leenjii gahaa otoo hin qabaatiin diinota keenyatti mo'atan sun galtee nuu ta'ee ammatti immoo teekinooloojiidhaan barnootaan dinagdee keessatti hawaasummaa keenya keessatti tokkummaa kan itti uummannu dinagdee keenya keessatti carraa hedduu kan itti uumnu kan itti dinagdee keessatti gumaachuu dandeenyu akka ta'u isiniif hawwaa guyyaa gaarii isiniif hawwaa galatoomaa bakka keessa irra deebiidha.